Abbaan manaan koo obboleettii kiyyas fuudhee. Yeroodhaaf maqaa kiyya himachuun barbaadu kanan dhaladheetti guddadhee Jiituu Magariituu Oromiyaa keessatti barnoota kiyyas kutaa 1 hanga 8tti seeraan baradhee xumureera. Kutaa 8 ergan gahee booddee garuu karaa maatii kiyyaa jaarsummaan ergamee jennaan maatiin kiyya namni kun si darbuu hin qabu heerumuu qabda fira gaarii nuuf ta'a jechuun qabeenya nama kanaa qofa ilaalanii anaan dirqiidhaan itti na heerumsiisanii. Yeroo sanatti fedhiin kiyya barnoota kiyyaan itti fufuu malee fedhii heerumuu hin qabu. Barnoota kiyyaan illee kutaa 1 hanga 7tti sadarkaa 1 hanga 3tti bahaa naman fedha. Tokkoffaas lammaffaas sadaffaas yoon bahee maatii kootii homaatti hin fakkaatu. Abbaan kiyyas haati kiyyas dubartii barattee maqaa maatii ishee balleessitu malee kabachiistu arginee hin beeknu. Nu kabachiisu yoo barbaadde nama nuti siif barbaannetti heerumi jechuun na dirqisiisanii. Maatiin kiyya haatiif abbaan koo ijoollee 2 sanuu dubartii malee hin qabanii. Obboleettii kiyyaaf immoo hangafti anadha. Waggaa 2f baatii 6 hangafaa. Lamaan keenyuu babbareedoo wal fakkaannaa. Haa ta'uutii garuu ani barnoota kiyya irratti daran waantan xiyyeeffadhuuf yeroo qayyabannaa kiyya irratti maatiin kiyya hojii yeroo na ajajan tole jedheen hin hojjedhuufi yeroo boqonnaa kiyyatiin gargaara. Kanaaf haatiif abbaamti koollee ganamaan qixxee obboleettii kiyyaan nan ilaalanii ati didduudha namaan ajajamtu gara jabaatuudha naan jedhu. Ani garuu keessa kootti maatii kiyyaaf akkana ta'een otoo hin taane barnoota kiyyatti cimeen bor bakka gaariin gaha jedheen waan an ofitti amanuufi dargaggeessi maatiin kiyya itti na heerumsiisanis akka naannoo keenyaatti qabeenya qaba kan jedhamu mana qorqorroo guddaa kan ijaarrate midhaan bakka itti bitamu magaazana midhaanii kan qabu madaaltuurra kaa'ee namoota garaagaraarraa midhaan bitee konkolaataatti fedhee gara Finfinnee fi magaalota biraatti erguun kan gurguru qabeenya nama qabudha. Maatiin kiyya akkasaa sooressa ta'uu baatanis lafa guddaa mataa isaanii qabu midhaan nyaataa waan dhadhaa gabaatiin bitanii ashaboo fi zayitiif qofa midhaan irraa gurguranii itti fayyadamu. Harka namaa ilaalanii hin beeku jechuu kooti. Ta'us egaa kan gaafate ilma warra sooressaa ofiis dargaggoo ganamaan sooressa ta'eedhaati. Maatiin kiyya nuti tole jenneerra. Tole jechuun kan kees nun barbaachisu barnoota kan jettu yoo ta'e bor namni yuunifoormiif dabtara bitee si barsiisu hin jiru. Magaala galtee diqaalaa baattee as nutti dhufuurra kan nu gammachiisu amma heerumi kan jedhudha jedhanii dirqiidhaan akka heerumu na taasisanii. Heerumeen waliin jiraachuun eegalee gaa'illi hin jaallanne gaafatti galan akka inni nama jibbisiisu kana jedheen isinitti himuu hin danda'u. Fedhii hamma bicuullee dargaggeessa kanaaf hin qabu. Keessa kiyyattis tuffii nan qabaafi sababii ani tuffadhuuf immoo borumallee yoon heerume kan inni itti heerumu jedhee kan hin yaadu nama barate barnoota isaa xumure waan akkanaadha. Ofii dargaggeessi kuni barnoota kutaa 6 ol darbee hin baranne kufee dhaabee hojiitti galee hojii kanatti immoo maatii isaan ol milkaa'e. Kanaan otoo jennu daa'ima nan ulfaa'ee fi haa ta'uutii garuu baatii 6 gadameessa koo keessa ture. Balleessaa abbaa manaa kiyyaan daa'imni kuni gadameessa koo keessaa gadi bahee yeroo kanarraatii eegaleeti yaada ijoollummaa keessaa baheen akka nama guddaatti yaaduu kan hin eegale. Daa'ima kiyya dhabuun koo baay'ee natti dhagahame. Rabbi gaafa fudhatu malee gaafa kennu silaa namaaf hin galu mitiiree gadda guddaatu natti dhagahame. Sanummoo hanga baatii 6 sanaati baay'ee na dhukkuba ture. Halkan nagaan qabu nyaanni garaa keessa naaf hin taa'u. Namas abbaa manaa kiyyas daran na jibbisiisa. Sanuma keessa baatii 6 geenyaan immoo ana jalaa miidhame. Takkaafuu gaa'ela kanatti seeneeraatii lammata ulfaa'uun qaba jedheen dafeen ulfaa'een garaatti godhadhe. Yeroo kanatti ture haatiif abbaan koo na ciguu kan jalqabanii akkuma ati nu didde rabbi immoo si didee fi kanneen kana fakkaatan jechoota haala guddina koorratti hundaa'anii qalbii kiyya qoraniin natti darbachuu eegalanii. Daa'ima kanaaf of eeggadheen rabbi na gargaaree
ba'ee baatii 9 booda ciniinsuu guyya 5 booda daa'ima ilma dhiiraa nan godhadhe. Anis abbaan manaan kiyyas gammanne. Haa ta'uutii garuu ilmi dhiiraa kun mana kanatti akkuma dhalateen hojiin abbaa manaa kiyyaa baay'ee qorruu, konkolaataan inni ergu saamamuu fi kanneen kana fakkaatan qormaanni gurgudaan gaa'ela kiyyarra gahuu eegale. Daa'imni kiyya dhalatee torbee booddee abbaan manaan koo konkolaataa FSR'tti midhaan kuntaala 90 fedhee gara magaalaa Finfinneetti ergee ture. Haa ta'uutii garuu magaalaan maqaa waamuun barbaanne gidduutti qaamni hidhate halkan konkolaachisaa dhaabsisuun konkolaachisaa erga keessaa baasanii ajjeesanii booda midhaan irraa buufatanii konkolaataatti immoo beenzila firfirsuun daandii irratti gubanii. Ammas baatii tokkoof wayii booda dubbiin qabbanaa'eera jedhee kan qabu walitti qabee maatii isaarraas maallaqa haga ta'e liqeeffatee konkolaataa FSR gara biraatti midhaan kuntaala 90 fe'ee ergee. Haa ta'uutii garuu konkolaachisaan konkolaataa kana fuudhee bahee midhaan waliin hagaarraatti bakka inni itti bade beekamuu hin dandeenye. Kuntaala 180 kasaaruu jechuun maallaqa baay'ee guddaadha. Qabeenyi abbaan manaan kiyya horates nama baadiyyaadhaatii kanumaan goolabame waan ittiin hojjetu dhabe. Liqeeffachuuf maatii isaarraa takkaa liqeeffateera. Wanta godhu yeroo dhabu mana qorqorroo keessa jiraannu gurguree anaan mana maatii isaa nagalchee irra deebi'ee hojjechuu jalqabe. Haa ta'uutii garuu hojiin gara duraatti deebi'uu dadhabee guyyaadhaa gara guyyaatti gaduma yeroo deemu ofiis qalbii tuqamu yeroo jalqabu biyya hambaa deemeen si gargaaraa jedheen gaafadheeni. Yeroo kana inni biyya hambaa deemtee maallaqni baatiidhaan eegdee 20 naaf ergitu maal naaf fayyadaa, kanarra taa'ee daa'ima keenya guddisii jedhee naaf deebise. Anis amansiiseen yeroo ammaa kanatti baatiidhaan 20 ol dhabaa jirtaa, bu'aa yoo ta'uu baatellee bakka kasaartu hin siif dhaabaa nan deemaa jedheen gaafadheeni. Kanaan inni tolinaan jedhee maatii haadhaaf abbaa kiyyas deemeen yeroo mariisisu silaayyuu ayyaana keetu hin taanee fi fuuldura isaatii deemimee carraasaa haa ilaallatu naan jedhanii. Haatiif abbaan koo anaaf hin ta'anii, yaada gaariis naaf hin qabanii. Obboleettii kiyya qixee miti, akka dhala isaaniiti afaan gaarii nama naaf deebisanii miti. Kanaan waa hundumaa naaf guutamee gara biyya hambaatii daa'ima kiyya haadha isaatti dhiiseen waliin jiraachaa waanan tureef gara biyya hambaatii imala koo raawwadhe. Haati isaas daa'ima koo naaf guddisuu eegalte. Haa ta'uutii garuu baatii 2 booda dhukkubni yeroo hedduu isheen itti rakattu waggaa eegee isheetti ka'u tokko asmii kan jedhamu ganni gallaan ishee rakkisuu eegale. Kanaan maatii kiyyatti himuun nama daa'ima kana na gargaaru na barbaadaa, xiqqoo na dhukkubaa jiraa jetteetti dhaammatti. Kanaan haatiif abbaa kiyyas obboleettii kiyya erganiifi anis namni biraan daa'ima kiyya guddisuurra obboleettiin kiyya yoo naaf qabde bareeda jedheen natti tole. Kanaan hojii kiyya jabaadheen hojjechuutti fufee maallaqan baatiidhaan fudhadhuun homaa otoo irraan hir'isiin erguufiin eegalee. Walitti fufinsaan baatii 8tiifis nan ergeefi. Haa ta'uutii garuu baatii 8 booddee hiriyoota biyya koorraa wanti hin dhaga'u oduu gurra kiyya qoru ta'e. Obboleettiin kiyyaa fi abbaan manaan koo daa'ima haadhatti kennanii kutaa tokko keessa akka isaan ciisanii oduun shakkiidha mitiiree. Jalqaba irratti maatii kiyyatti bilbileen obboleettiin kiyya yeroo amma kanaa mana sanaa maal hojjetti, daa'ima koo qabatee isin waliin haa jiraattu jedheen gaafadheeni. Yeroo kana haatiif abbaan koo lakkii isheetti tolee jira, otuma nuti isheedhaan mana sanaa bayi jenneeyyuu tole jetteen baatu jedhanii naaf deebisanii. Obboleettii kiyyatti bilbileen bahii kanaan booddee mana sanaa maal eegdaa jedhee yeroon gaafadhu daa'ima kee eenyutti dhiiseen ba'aa jettee naaf deebiste. Yeroo kanaanis dhiisii nama biraa argeeraa jedhee yeroon deebisuu fi lakkii barnoota kiyya hanga ati dhuftutti asuma taa'een bara
baradhaa gara maatii kooti deebi'uun barbaadu jettee naaf deebiste. Kanaan wanta godhu dhabeen abbaa manaa kiyyaan nan dhufaa kanaan booddee biyya hambaa keessa hojjechuun barbaadu jedhee yeroon gaafadhu intala eenyutu biyya hambaa deemee baatii 8tti deebi'ee beekaa hojiin kiyya isa kamtu seeraan toora naaf qabatee maaliif akka biyyaa baate hin dagatiinii akkan deebinee jedhee naaf deebise. Kunumti akka abbaan manaan koo fi obboleettiin koo waa biraa keessa akka jiran na amansiise. Ammas naannoo baatii 10 yeroon fixu maatii kiyyatti bilbileen obboleettiin kiyyaa fi abbaan manaan koo hariiroo maalii akka isaan waliin qaban beektuyi jedheen gaafadhe. Kan isaan hin beekne kana akkatti muu jechuudha. Battaluma haati koo jaarsa ati gattee deemte dubartiin gara biraa fudhachuurra jettee fudhatte malee maal gootee jedhanii naaf deebisanii. Anis otoo sin beektaniitii kan isaan akkanatti jiranii jedhee yeroon gaafadhu durayyuu nuti siin otoo hin taane isheedhaan kennuuf turree mana gaariitti heerumuun kan maluu fi ishee fi ati ayyaana sin qabdu nuufis hin taatu nama kanatti seerumtee mana isaa duwwaa goote nama carraansaa ganama bade waliin hin badanii jedhanii naa deebisanii. Obboleettii kiyyatti bilbilee akkamittiin abbaa manaa koo waliin ciistaa jedhee yeroon gaafadhu warri kiyya yeroo siitiin heerumsiisan anaan ijoolleedha ni miidhamti jedhaniiti malee isaaf anaan kennuuf turanii biyya hambaa deemtee miti otoo ati as jiraatteeyyuu anaaf inni tokko ta'uun keenyi hin oolu ture. Haatiif abbaan koo erga siitiin itti heerumsiisanii booda gaabbaniiru wanti sodaatanis hin oolle ati itti heerumnaan qabeenya isaa dhabe amma kunoo ani isa jala buluu jalqabnaan immoo fuulli isaallee ifee jettee naaf deebiste. Isa dhumaaf guyyaama sana abbaa manaa kiyyatiin bilbilee kun hunduu gochaa maatii keeti malee gochaa kiyya miti anaaf garuu sirra isheen naaf taateetii jedhee jecha gabaabaan naaf deebise. Guyyaa kana maraachuun salphaa ta'e natti mul'ate. Manan keessa hojjetaa jiru iseen akka maraatu sammuu kiyya keessatti iyyaa magaala keessa naanna'uun jalqabe. Guyyaa 3 nyaata dhugaatii dhabeen dhumarratti daandii irratti kufeen habashaa ta'uu kiyya na beekanii dargaggoonni 2 gara mana isaaniitti na fudhatanii booddee irratti naannoon hojjedhu yeroon isaanitti himu gara mana sanaatti na deebisanii. Kanaan maatiin ani bira hojjedhus maal taatee jechuun yeroo na gaafatan waanan ta'e tokko lamaan caccabsaatiin himee hojii kiyyas ittiin fufee. Haa ta'uutii garuu akka durii namummaa duree kiyya qabachuun dadhabee qalbiin kiyya obboleettii kiyyatis abbaa manaa kiyyatis haadhaaf abbaa kootis baay'ee qabamee nama firan qabne maatii dhala isaa jibbee intala isaa lammataa abbaa manaa kiyyaaf kennuun qabaa. Obboleettii garaanatti jabaatu abbaa manaa kiyya narraa fudhattuun qabaa. Hiriyaa aantee anaaf dubbatu anaaf mormuun qabu. Biyya ormaa keessatti qofaa kiyyan ta'e sanaan baatii 2 hojiillee seeraan hojjechuu dadhabnaan warri ani hojjedhuu fi yookiin gara biyyaatti galii boqonnaa fudhu yookiin immoo mana dallaalaa si geessinaa seeraan hojii keenyas hojjechaa hin jirtu jedhanii amalumaan na gaafatanii. Anis mana dallaalaatti na deebisaan jedheeni mindaa kiyya hafe naaf kennanii mana dallaalaa na geessanii. Warri dallaalaa hojii bakka biraa na qacaruuf yeroo ka'an hin barbaadu hin hojjedhun jedheeni. Kanaan waan hin ta'e yeroo na gaafatan naaf gaddanii mana isaanii keessa torbee 2 erga hin jiraadhee booda maallaqa kee otoo hin fixiin ijoollee waliin kireeffadhuutii diidaa hojjedhu hammasiif wayyutii jedhanii na gaafatanii. Tole jedheen ijoollee dubartootaa waliin kireeffadheen maallaqni kiyya akkuma dhumetti hojii sarkadheen hojjechuu eegaleen. Kanaan duratti abbaa manaa kiyya malee ani dhiiran beekun ture. Ergan biyya kana dhufee garuu waggaa 2 keessatti dhiira 3tti heerumeen waliin jiraachaa ture. Tokko yoo na nuffisiisu kabiraatti hin darba kunis yoo na nuffisiise kabiraatti darbaa. Dhiira 3tti heerumeen turtii waggaa 2 booddeedha. Qabeenya abbaa manaa koo guutuutti akka deebi'ee fi nan dhaga'ee. Haa ta'uutii garuu obboleettii kiyyallee fuudhee ifatti waliin jiraachuu waan jalqabeef hawaasni naannoo abaaruu ni eegalee. Maali obboleettiin biyyaa baate jettee obboleettii ofitti fiddee kan fuutu kuni aadaa amantaa safuu qee keenyaa
keessa hin jiru jechuun isarratti ka'anii jaarsi abbaan gadaa isatti dheekkamanii namoonni isa beekan yoo maatiin wallaalan lola walirraa qaban atakkamittiin kana goota jedhaniini booddee irratti fedhii isaatiin obboleettii kiyyaa ofirraa baasee narraa ba'e jedhee mana isaatii baaseenii obboleettiin kiyyas maatiin kiyyas maatii qaanii ta'anii as deebi'ee dhiifama na gaafate abbaa ilma kiyya waan taateef dhiifaman siif godhaa haa ta'uutii garuu gaa'ilaaf anaaf sii nagaatti erga wal jennee atis erga dubartii biraa bartee anis ergan dhiira biraa balee bubbuleeraa ati ani deemnaan gaa'ela tokko dhaabdee ani immoo gaa'ela sadii dhaabeen ofirraa baasee waliif hin taanuu jedheen deebiseefi kanaan innis ati kan jalqabaa koodhaa anis kan jalqabaa keetii kan akka gootuuf hanga kanaa akka deemtuuf sababa kan ta'e anaa ati na gargaaruuf biyyaa baanaan obboleettii kee waliin hin ciisee qalbii kee akkam baay'eettiin si tuqe nan beekaa haa ta'uutii garuu yoo natti deebite nan si kiisaa maallaqa kees hin barbaadu kan hojjette ofiif qabadhu biyya kanaa baanee bakka biraatti daa'ima keenyas waliin guddifannaa eenyuyyuu nun beeku kan jaallatu barnoota keettis ni deebitaa jedhee na kadhate otuun ofiif nama kaleessaa ta'ee sitti deebi'ee baay'ee natti tola amma garuu argaa kees argaa maatii koos hin barbaadu yoo naaf toltan daa'ima kiyya naaf guddisaa yoo isa guddisuuf rakkate maallaqa na gaafadhu kanaan ala dhimmatti naaf bilbiltu na waliin haasoftuyyuu hin qabdu jedheen bilbilatti cufee hanga har'aatti takkaa biyya jijjiireera takkaa kanan siif godha takkaa kanan siif bita jedhee na kadhata ani garuu keessi koo takkaa macabee anarra obboleettiin koo waan siif taateef kan dura rabbiin hin qaanofne amma uummanni sitti barraan qaanoftee jedheen ofirraa fageesseen jira yaadatti deebi'uus gonkumaa hin qabu as biyyan jirutis jireenya gaarii jedhamu jiraachaan jiru gara biyya kiyyaatis fedhii galuu hin qabu waa'ee fuuldura koo yeroo yaadu jiraachuurra du'uutu gaarii ta'e natti mul'ata sababiinsaa immoo ani dachee kanarraa haadhaaf abbaa obboleettii abbaa manaa firanaaf yaadu gara koo ta'ee naaf dubbatu tokkollee hin qabu meesin immoo yaada keessan naaf qodaa gara fuulduraatti kana godhi karaa kanaa bahinaan jedhaa ana obboleettii keessan Dubaa irraati ulfaadhaa nagayaatii galatoomaa. yoo yaashamaa akkam jirtu kabajamtootaaf hordoftoota qophii keenya nagaaf jaalallee tokkummaan bakka jirtan hundaatti hunda keessaniif yaa ta'u jecha guyyaa har'aallee seenaa ajaa'ibaa tokko isiniif dubbiseen ka'a akka isin irraa barattanii hubannoo cimaa ta'e tokko irraa argattan homaa shakkii tokkollee hin qabu yaada jajjabinaa yaada qalbii namaa deebisu obboleettii keenyaaf qoodaa jecha qophiin sa'aatii kanaaf isiniif qabaddeen dhiyaadhe kanuma fakkaatti haga yoonaatii yeroo keessan naaf kennitanii dhaggeeffachaa turuu keessaniitiif guddaa galatooma laayik sheerii fi sabskiraayib gochuullee hin dagatiin jecha namoonni xalayaa jaalalaa seenaa jireenyaa keessan ergachuu barbaaddan karaa telegiraamii karaa lakkoofsa bilbilaa kiyyaa duwwaa 937386564 yookiin immoo @xalayaa jechuun kaawwachuu ni dandeessu qopheessuuf qindeessuun isin waliin kanan ture ani gammachiista shoomeeti seenaa gara biraatiin hanga walitti deebinutti bakka jirtan maraan turtii gaarii isiniif hawwa.